Oduu ammee lammiin biyya alaa magaalaa Finfinnee keessatti mana dhuunfaa kireeffachuun haleellaa shororkeessummaa raawwachuuf socho'aa ture hordoffii humnoonni tikaa taasisaa turaniin halkan keessaa to'annoo jala oolfamee jiraachuu odeeffanne. Namoonni kunneen paaspoortii Itoophiyaa dabalatee paaspoortii biyyoota adda addaa 3 kan of harkaa qaban yoo ta'u maallaqoota biyya alaa akkasumas meeshaa waraanaa, shugguxii fi kanneen biroo waliin to'atamuu humnoonni nageenya biyyattii beeksisaniiru. Kanaaf namni kamuu naannoo jiraatutti shakkii kana fakkaatu yoo qabaate qaama nageenyaaf eeruu kennuun akka irra jiraatu dhaamsa keenya dabarfanneerra. Oduu injifannoo biroon gootichi raayyaa ittisa biyyaa opereeshinii qindaa'aa naannoo Amaaraa zoonii Kaaba Goojjam Adeet Baabbaa Meeshintii Yuunitii Qabalee Meebaadaanaa Maariyaamii fi Dubertee bakka jedhamu keessatti gaggeesseen gorsituu dhiyoo zamanii kaasee kan ture Buubaantee Adaanee fi hiriyoota isaa irratti tarkaanfii fudhateen dhabamsiisee jira. Kanumarraa ka'uudhaan yeroo ammaa kana gareen finxaaleeyyii kisaaraa namaa fi meeshaa guddaarra gaheen miira abdii kutannaa hamaa keessa seentee jiraachuun beekamee jira. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya qophii qabannee jirru asumarraan golomnaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun nu hordofaa. Galatooma.